Finfinnee giddugala aadaa fi seenaa sabaa fi sablammootaa gochuuf kaayeffatee hojjechaa kan jiru bulchiinsi magaalaa Finfinnee seenaa fi aadaa bara dheeraa kan qabu naannoo Beenishaangul Gumuziif bakka ijaarsa giddugala aadaaf ta'u laateera. የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ደግሞ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋራ ከረም ያለ ታሪካዊ ቁርኝት ያለው ነው። ናኖን ቤንሻንጉል ጉሙዝ magaalaa Finfinnee waliin seenaa bara dheeraa kan qabdudha. Ummata ashaaraa isaas kaayateedha. Kanaaf mallattoon masaraa mootummaa Shehoo Gaaleeti. Har'as kan hin dulloomne hambaanis galmaa'ee kan jirudha. Masaraan mootummaa yeroo Finfinneen hundoofte ijaarame kun har'a ashaaraan isaa mul'achaa jira. Ummanni naannoo kanaa giddugala aadaa ijaarrachuu akka danda'uuf itti amannee lafti isaaniif laatameeti jira. Cinaa keessanis ni dhaabbanna. Ummanni Beenishaangul Gumuz waardiyyaa laga Abbayyaati kan jedhan kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ummatni Beenishaangul obboloota isaa biroo waliin nagaan kan jiraatu ta'us gocha wal qoqqooduu gareen TPLF irratti raawwate qolachuuf ummata tumsaa jirudha jedhaniiru. የቤንሻንጉል ሕዝብ የነጻነታችን አርማ የብልጽግናችን መሰረት የሁላችንም አለኝታ የሆነውን የህዳሴ ግድባችን ንቁ ወታደር በመሆን በመጠበቅ ummanni Beenishaangul Gumuz mallattoo bilisummaa fi bu'uura badhaadhinaa kan ta'e hidha laga Abbayyaa waardiyaa ta'uudhaan kan eegaa jiru Itoophiyummaa isaa kan itti mirkaneessedha. Naannoo isaa keessatti saboota biraa waliin jaalalaan jiraachuun kan beekamudha. Ta'us gareen TPLF takkummaa ummata kanaa diiguudhaaf socho'aa tureera. Ummatni kun seenaa fi duudhaa bara dheeraa kan qabu waan ta'eef takkummaan isaa salphaatti hin diigamu. Nutis kanaaf galata guddaa qabna. Ministeera aadaa fi tuurizimii Dr. Hirut Kaasaw akka jedhanitti ummanni naannoo Beenishaangul Gumuz ummata aadaa fi duudhaa bara dheeraa qabu ta'uu dubbatanii giddugalli aadaa magaalaa Finfinneetti ijaaramu saffisaan akka xumuramuuf manni hojii ministeerichaa deeggarsa barbaachisu hunda akka taasisu waadaa galan. የቤኒሻንጉል ጉሙዝ የባህል ማዕከል በአገራችን መዲና በአዲስ አበባ Giddugalli aadaa Beenishaangul Gumuz Finfinneetti ijaaramuun isaa seenaa fi duudhaa saba kanaa haala gaariidhaan hubachuudhaaf gahee guddaa qaba. Kanaaf giddugalli kun yeroo ijaaramu waajjirri ministeera keenyaa deeggarsa hunda ni taasisa. Sirni biyyattiin hordofaa jirtu uummanni hundi dhimma biyya isaa irratti qooda akka fudhatu kan dandeessisedha kan jedhan immoo pirezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadlii Hassan hojiin magaalaa Finfinnee hojjechaa jiru magaalattiin kan saba hundaa ta'uu ishee gochaan kan mirkaneessedha jedhaniiru. ከዚህ ቀደም ወደ ዳር ተገፍተን እና ከማዕከል የፖለቲካ እንድንገለል ተደርገን kana dura cinaatti dhiibamnee siyaasa biyyaa keessaa baanee kan turreedha. Ta'us garuu jijjiirama booda giddugala siyaasaa fi teessuma dippiloomaasii kan taate Finfinneetti walitti qabamuun keenya magaalichi magaala Itoophiyaanota hundaa ta'uu ishee mirkaneessuun gamatti karaa badhaadhina keenyaaf milkaa'ina kan ta'uudha. Ijaarsa giddugala aadaa Beenishaangul Gumuziif lafti kaaree meetira 5,000 kan qophaa'e ta'uu odeeffannoon ni mul'isa.